Dargaggeessi konkolaataa Feeraarii haaraa waggaa 10 fi qusatee bitatee sa'aatii tokko keessatti jalaa gubate. Dargaggeessi kun Jaappaan keessatti ogeessa muuziqaa beekamaadha. Hawwiin isaa inni guddaan konkolaataa Feeraarii 458 jedhamu bitachuu ture. Abjuusaa kana dhugoomsuufis ammoo waan argaturraa waggaa 10f qusatee konkolaataa Feeraarii jedhamu of harka galfate. Dargaggeessi kun konkolaataa kana bitachuusaaf namni baay'een gammadee fi innis ittiin bashannanuudhaaf qabatee ba'e. Dargaggeessi ganna 33 kun guyyaa konkolaataa kana bite Jaappaan magaalaa Tookiyootti daandii saffisaa Shoto jedhamurra konkolaachisaa kan ture yoo ta'u gammachuun isaa daqiiqaa muraasa qofaatiif turte. Honk konkolaataa abjuusaa taate osoo oofaa jiru cinaacha isaatiin karaa alaa aarri aaruu arge. Aarri kun konkolaataa biraa keessaa waan ba'utti fakkaate uffatee dhiise. Namichi isa cinaa fi konkolaataa oofaa jiru wanta bo'aarsaa jiru sitti fakkaateera. Kan gubachaa jiru garuu konkolaataa isaa ture. Bilbila isaa baasee warra balaa ibiddaatti bilbilate. Jarri baraarsitoonni balaa ibiddaa isa bira ga'uudhaaf garuu gara daqiiqaa 20tti fudhate. Feeraarii isaa waggaa 10f qusatee bitatee gubachaa jiru taa'ee ilaaluudhaaf dirqame. Taatee isa mudate kana booda fuula X isaarratti akkas jechuudhaan barreesse. Jaappaan keessatti taatee suukanneessaa akkasii kan mudate ana qofa ta'ee natti dhaga'ama. Feeraarii haaraa abjoochaa ture bitachuudhaaf $306 baaseera. Garuu sa'aatii tokko booda suuraa kana qofaatu yaadannoodhaaf naaf hafe jechuudhaan suura konkolaataa gubatee waliin barreesse qoode. Galata isaa garuu qaamni miidhameen jiru jechuudhaan ibse. Odite Sentraaliin wabeeffanne.